uummata amantii waaqeffannaa guddifachuudhaaf hundaa'e yookaan immoo hordoftoota amantii waaqeffannaa gurmeessee amantii isaanii barsiisuudhaaf kan warri waaqeffataa ta'an hundeeffatan jechuudha. Akka dhaabbataatti hojii isaanii guddaan yookaan akkuma waliigalaatti wanni hojjetu amantii waaqeffannaa kana barsiisuu, bakka duraan kufetti deebisuu, namoota agartee amantii kana hordofaniif haala mijeessuudhaan galmoota hundeessuu fi ammas immoo agartee akkaataa barbaachisummaa isaatiin dhaloonni kun amantii kana baratee beekumsa amantii kana argatee jireenyi isaa jireenya nagaa akka jiraatu kan hojjetu jechuudha. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jennu. Akka waliigalaatti kaayyoon dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa dhaloota dhugaa beeku, dhaloota waaqatti amanu, dhaloota wal jaalatu, dhaloota beekumsa abbaa isaa gonfatee jiraatu fi ammallee dhaloota wal danda'ee waliillee gargaaruu danda'u dhaloota akkasii uumuudhaaf kaayeffatee kan hojjetu jechuudha. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kan jennu dhaabbanni kun akka dhaabbataatti amma waggaa 8 fixee jira. As keessattis immoo galmoota hedduu hundeessuu danda'ee jira. Caasaalee hedduu diriirsuu danda'ee jira. Caasaalee diriirsuu kanaanis barnoonni amantii waaqeffannaa akka dhaloota bira gahu yookaan immoo hordoftoota amantii kanaa bira gahu gochuudhaaf carraaqqii guddaa godhee ammallee sadarkaa gaariirra jira. Gara amantii waaqeffannaatti gaafa dhufu gurraacha biraa waaqeffataadha. Oromoon duruu waaqeffataadha. Jedhama yeroo ijoollummaa keenya dhageenyu Oromoon duruu waaqeffataadha gaafa jennu hawaasa keenya keessatti fudhatama qaba jechuudha. Beekamaadha jechuudha. Kun maal irraa maddaa? Oromoon mana amantii kamiyyuu jiru, obboleeyyan keenya mana amantii kamiyyuu jiraniyyuu amantii waaqeffannaa akka jiru ni beeku jechuudha. Garuu amantii waaqeffannaa galmi isaa waan irraa eegamee fi bakka dhaqanii waaqeffatan heera isaa beekuu akkamitti akka wal jala yaa'an dhaabbanni walitti qabuun ture jechuudha. Rakkoowwan garaagaraa waan turaniif kun ture. Kanaaf dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa kaayyoo kana hundaa jechuudha. Kaayyoon kun gaafa alfaa kaa'u duudhaa amantii waaqeffannaa ishee ganamaa kaleessa abboonni keenya haalaan dabarsan kan nu irraa kufne kan itti cabne san deebisanii ijaaru jechuudha. Oromoon akkuma nama kamiittiyuu akkuma dhala nama kamiittiyuu akkuma nama kamiiyyuu amantii mataasaa, duudhaa mataasaa, afaan mataasaa akka qabutti beeknu. Isa kana walitti qabuudhaan dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa sochiiwwan kana gaggeessaa jira jechuudha. Gaafa amantii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa gaggeessitu aadaa waliin jira, afaan waliin jira, oromummaa waliin jira. Wanni lafee fi lafti kun qabu, wanni gurraacha Afrikaa qabu, as keessatti himamu jechuudha. Kanaaf haala kanaan dhaabbanni keenya galmoota baay'ee akka biyyaatti Oromiyaa irra darbee akka biyyaatti babal'isuudhaan yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti galma amantii waaqeffannaa saaquudhaan barnoota gahaa laachuudhaan barnoota heera gadaa laachuudhaan barnoota amantii laachuudhaan dhaloota haala kanaan karaa jira sadarkaa kanatti jira jechuudha dhaabbanni keenya. Tokkuma mataanii kumaatamoota keessaa gooftaan jabeessaa isa qabanu keessaa tokkuma mataanii kumaatamoota keessaa gooftaan jabeessaa isa qabanu keessaa gooftaan jabeessaa isa qabanu keessaa gooftaan jabeessaa isa qabanu keessaa isa qabanu keessaa isa qabanu keessaa isa qabanu keessaa isa qabanu keessaa. Ilaajonni amma namni baatu hundi isaatu sabarraa madde. Kana eenyutu kana beeku qaba jechuudha. Sabarraa madde jechuudha. Amantiin kamuu bakka irraa madde qaba. Sabarraa madde qaba. Yookaan immoo naannoo irraa madde qaba. Bakka irraa madde san qofaafis yoo warri sun oolfate tolte warra sanii sin mataati jechuudha. Warri biraatis naaf taa'ee sabni biraas yookaan waan isa fudhate ittiin jiraachuu danda'a jechuudha. Namni sadan keessa jiru jechuudha. Amantii waaqeffannaa kunis amantii kuushi yookaan jennee maqaa dhoofnu
waaqarraa dhufu namatti tolfatee jechuudha. Waan namaatii jechuudha. Saniif jecha amantii waaqeffannaa kan kuush hoggaa jennu kuush qofaaf ta'aa jechuu keenyaati. Yookaan immoo Oromoo qofaaf ta'aa jechuu keenyaati. Nama hundaafuu ni ta'a. Waan sanitti qajeelfama sana fudhatee itti amanee hojiirra oolchee ulaagaa sana guute abbaan barbaade amantii kana fudhatee ittiin jiraachuu ni danda'a jechuudha. Sabaan hin daangeffamu garuu maddi isaa eenyu? Maddi isaa yookaan immoo amantii kana kan tolfate uummata gurraacha uummata kuush jechuudha. Haalli barnoota isaa maal akkam fakkaataa yoo jennu barnoonni kun barnoota har'a yookaan nuti kalaqnee yookaan nuti hojjetan hin ta'in kan kaleessa abboota keenyarraa yookaan akkoo akaakilee abaabilee irraa karaa adda addaatiin dabree as ga'e barnoonni dhaabbannoo furtoota amantii waaqeffannaa barsiisu. Haala qajeelfama ta'een barnoota wal fakkaatu kan barsiifamu. Galma 420 lakkoofnama. Galma 120 kana keessatti barnoonni baratamu barnoota wal fakkaatu barnoota garaagaraatiin miti. Tokkotu baratamaa jechuudha. Amantii waaqeffannaa galma mataa isaa qaba. Galma jechuun iddoo milkii iddootti milkooftu, iddootti dhaloonni wal ga'an, iddootti sirni amantii sanii gaggeeffamu, iddootti barnoonni amantii waaqeffannaa gaggeeffamu jechuudha galma jechuudha. Dhaloonni achitti walitti qabameeti dhaloota fayya qabeessa ta'ee itti fufuuf, dhaloota fayyaa qabu argachuuf, wal horuuf galmatti wal ga'ee barnoota kana barataa jechuudha. Barnoota amantii waaqeffannaa. Heera mataasaa qabaa jechuudha. Dooktorii mataasaa qabaa jechuudha. Gama heera biyya kanaatiin illee yoo fudhatte akkaataa heerri biyya kanaa jedhu dambii mataasaa tumatee akka amantii kamiitiyyuu heera biyya kanaa jalatti hiriiree amantii sana gaggeeffataa jira jechuudha. Kanaaf wanni kaleessa ture wanni abboonni keenya irraa kufa sun maali ta'an dhaloonni kun har'a waan keenyatti deemnee deebi'a. Waan keenyatti deemnee gaafa jiru of ta'uu qabna. Of ta'uu jechuun maal jechuudha? Fuulan gara warra ofii deebi'uu, gara abbaa ofii deebi'uu jechuudha. Akka warri keenya jiraatutti jiraachuu, akka waan hin uumetti jiraachuu. Kanaaf galmi 420 akka biyya kanaatti babal'atee sagantaa sirni amantii kamiyyuu gaggeessu olitti waan amantii biraa keessa hin jirre dhaloota kana keessa kan jiru wanni walqixxummaa dhala namaa jedhamu haala qixa ta'een galmoota kana keessatti kennamaa kan jiruu fi har'a waan dhaabbanni kun dhaabbatee dhaloota kana walitti qabee dhaloonni kun qaroominaa fi dammaqina waan isaatti waan deebi'ee fi sana irraa isaa jira jechuudha. Fayyaa ta'ee walumaa galatti qabxii kana keessaas bahuudha fi dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa akka waliigalaatti yeroo ammaa galmoota 400 wal gaggeessaa jiran galmoota kana qajeelfama tokkoon geessu barnoota tokko dhaloonni kun giddugaleessummaa tokkoon baratu giddugaleessummaa tokkoon gaggeeffamu walta'iinsa torbeedhaan baatiidhaan guyyaarraa guyyaatti waan galmoonni kun keessa jiran waan galmoonni kun hojjetan akka waliigalaatti dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa akkuma qabaa jechaadha. Kun beekaa jechaadha. Kanas immoo sochii gaggeessitoonni barsiisonni sadarkaa dhaabbataa giddugala irra konyaa irra wiirtuu irra jiran hanga galmaatitti deemanii barsiisuudhaan jechaadha. Wanti armaan dura baroottan 6 baranaa yookaan immoo 7 baranaa bara dura waggoottan 1ffaa 2ffaa sochii amantii waaqeffannaa keessatti maaltu ture yoo jette dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo galma bannu beekamtii seeraa odoo qabaatu sadarkaa magaalaatti sadarkaa aanaatti qabeenya jiraachiftuu mootummaa yeroo beekamtii mootummaa irraa fudhatan ture jechuudha. Yeroo banaa soddomumaan baay'ee bira obsan dhossan gorsan dhaloonni kun deemaa ture jechuudha. Maaliif waaqeffannaan cabee ture badee ture ijaaramee gaggeeffamuu hin qabne waan akka haaratti waan lafa kaanuuf ba'aaf ulee nutti kennuu ni danda'a ture. Waan nun jedhame hunda fudhanneeti waan nutti fe'ame hunda baanneeti baroota 2-3 duraasan akkuma nagummaa maaluma waaqeffannaa beeksisuu qabna odoo beeksisin isin Oromoodha ilaalcha siyaasaa maaliif deemtan eenyu isin yaada dhugaa jedhanii
hoggaan waaqatti afaan biraatti nuti dubbatanis dandeenyeetuma deemaa turre jecha sababni isaa maali? Reefu lafa kaa'e. Oromoon hoggaa wal ga'e sirni darbe sun Oromoo akka bineensatti ilaalaa waan ture. Oromoon akka wal ga'ee baran barnootuma ammayyaatu akka hin baran akka ofiisaatti hin gurmuuf heeran waan labsii waa irra taa'aa tureef sirnoonni darban sun mataa namaa keessa kaa'anii Oromoon hoggaa wal ga'e ni sodaatamaa jira. Ni sodaatamaa jira. Sodaatamuu jibbamuu dhiibbaalee kana hunda dandamannee heerri biyyaa mirga walqixxummaa amantii irratti waan kenneef amantiin kun ijaarame. Heera kanatu fayyadameeti. Sochii keenya keessatti ture. Gaafa gochaatti jijjiirtu garuu dhiibbaa isaan ulfaataa jira. Ofii keetii hubattee nama biraa hubachiisuudhaaf qaama mootummaa ta'u, abboota keenyallee haa ta'u, hawaasa keenyallee haa ta'u, obboleewwan keenya amantii biraa keessa jirtus haa ta'u, waaqeffattoota hoggaa jennee galma banannee amantii waaqeffannaa wal barsiifnu yaada guddaa ture jechuudha. Dhiibbaan irra ga'e maaliif dubbanne lafa waan kanaaf. Erga akkuma nagummaa waaqeffannaa hubatamee bakka hedduu bakka adda addaatti gaaffiin tajaajila lafa awwaalchaa, gaaffiin tajaajila lafa ijaarsa galmaa ta'e bakka adda addaatti magaalota gurguddaatti aanaalee adda addaatti godina adda addaa keessatti aanaa tokko keessatti bakka 6 bakka 10 ol galma qabnuuf lafa qabnu yeroo har'aa osoo hubachuu baatan garuu shakkii guddaadha. Maaliif gaaffii jirtu? Maaliif? Gaafa duraa rakkoodha jenne har'a hoo maaliif? Gaafa duraa rakkoodha aras rakkoon nu mul'isti. Ayyee. Kaleessa wal hubannaa dhabuu, wal wallaaluu dhabuu, gaafa Oromoo walitti qabnu qaama kamiyyuu haa ta'u, dhaabbata amantiis haa ta'u, dhaabbata maaliif haa ta'u, NGO haa ta'u, Afoo jallee haa ta'u, qaama kana jaalannitu jiru. Warra kana dammaqinsa sagantaa godhanii eegantu jiru. Oromoon amma na baay'ata. Biyyi kun isaati yoo Oromoon asii irree jabeeffate, yoo waan ofitti deebi'e, yoo akkuma afuushatti wal ga'e warra dammaqee of duuba midhatee ilaalutu jira. Kuni maal irraa ka'a? Ilaalcha mataa isaanii irraa ka'a. Oromoo wallaalu irraa ka'a. Duudhaa safuu guddummaa saba kanaa qaroomina saba kanaa wallaalu irraa ka'a. Darbee xinaafarraa ka'a. Saba guddaa akka addunyaatti qaroomina mataa isaa heera gadaa qabu. Qaroominni kamiyyuu addunyaan kamiyyuu hin qabaanne saba kana wallaalu irraa ka'a. Amantii waaqeffannaa amantii nagaa ta'uusaa, amantii lafa kanaa ta'uusaa, uummanni Oromoo darbee uummanni Afrikaa amantii kana qabaachuusaa, hara sagantaa kana deebi'ee ol kaasaa jiraachuusaa, namuu amantii waaqeffannaa akka jiru ni beeka. Har'a immoo galma ijaaranne galma qabna ture, barnoota qabna ture, barsiisaa turannee irraa sagantaa itti qabna. Akkuma amantii kamiyyuu duraa duubaan gaggeeffanna, jila qabna, guyyaa sagantaa garaagaraa qabna. Ilee gaafa namni golee Oromiyaa keessatti galmoonni ijaaramanii dhalaan garaagaraa qaama mootummaa adda addaatti gaafa galu namoo birrachuu qabu. Maali akkasiin ture miti amantii waaqeffannaa laguma bu'anii deebi'anii miti. Tulluma ba'anii deebi'anii miti akkas ture lakki akkas ture. Heera akkasii qabna jennee waggaa 8 kana gaagaraa tokko kan hojjechaa turre. Kana keessatti qaamonni adda addaa qaamni mootummaa firillee alagaanillee kan jaalatullee kan jibbullee hubannoo guddaa argatan. Yaa ta'uuti hubannoo guddaan jiraatu malee amantii kana keessatti warri inaaf Oromoo waan isaatti maal eege maal inni waaqeffannaa maal inni gadaan Oromti jedhamu kun maal afaan Oromoo jedhamu kun maaliif barbaachisa qubeen kun maaliif barbaachisa warra jedhutu jedha kakaa namni tokko illee jiru kaa warra biyya kanaa namni lafa kan namni biyya kana jiraatu wanni Oromoo ta'a ture namni iddoo jiru jechuudha namni wallaaluun jiru jechuudha kan hinuma irraa beeka jechuudha. San keessa gara amantiitti gaafa dhufnee jaarmiyaan amantii kun dhaabbatee galmoota babal'isee barnoota amantii gaafa kennu sirna waaqeffannaa isaa gaafa gaggeessu ammas bu'aa bahiin garaagaraa namaa ture jechuudha. Yaa ta'uti waggoottan
afurii shanii as namni baay'ee nama hubachaa dhufe amamuu jalqabeera. Nagummaa fi fayyaalessummaa dhaloota fayyaa qabu, dhaloota sammuu gaariitiin qaree amantiin baasaa jiru kan wallaaluu qaba. Alaaluma koo walitti qabuu, hubannoo dhabuu raga baay'inaan kan dhaloonni of ta'u kuni dhaloota umuriinsaa sadarkaa keenya kana irra jiru, dhaloota umurii dargaggeessummaa irra jiru. Dargaggeessi maaliif wal ga'a warra jedhee bira ture jira. Warra kana shakkutu jira. Kottaa baradhaa waan amantii waaqeffannaa barsiistu. Kottaa baradhaa inni hubannoo kennaa jiru. Dhufeen baratu alaalumaa qofaatti walitti qabu. Iddoo adda addaatti amma argamuu dandeenyidha. Iddoo adda addaatti argamu dhaabbata amantiiti, dhaloota amantii hordofaa jirudha. Bakka kunnitti deebi'uuf jirraa jedhu. Qaama kana sin hubanne jira. Ololawwan kana kanatu jira. Kanaaf dhiibbaan kan nutti dhufaa jiru. Olola kana immoo qaamonni tokko tokko namni wal qixa miti. Qaama mootummaa keessatti warroota hubanne jira. Akkaataa ittiin dubbii qulqulleeffatu wallaalee galma amantii waaqeffannaa dhaqanii sa'aatii malee sakatta'uun namoota sagantaa idilee gaggeeffachaa jiran fuudhanii hidhuun maal odeeffannoo arganne, eeruu arganne maal argattan miilaala takka bulaalaalaa hoomtuun jiru. Maal rakkoon akkana jedhanii turanii eeruu jedhu hin jiru. Akkuma callisanii jechuun maaliif akkanii guyyaa barattu barnoota kana waan jedhamu jira kun wallaalu ramadda. Akkasumas immoo hinaafatan amantii kiyya keessaa namni yaa'ee akkana dhufaa laata. Maaliif dhaloonni dammaqinaan gara amantii kanaatti galaa jira waan ta'eef waan yaanu dhabnaalee nu amma qaaman tokko tokko illee nu beekna akka miidiyaattis baasuu wallaallee yoo dhiisne amantiin kun amantii saba bal'aati uummanni as keessa nu galaa dhaqa jedhanii namoota keenya keessa jiru bulaayaan keenya hojii mootummaa keessa jirallee warra dhaqanii amantii biraa keessa warra jiran warra waa gurguranii jira jechuudha. Waan biraa waan gadi bu'aa waan asirratti dubbatamuu hin qabne waan sun illee bal'aa miti waan nama beekaa waan illee fudhatu wantoota namoonni waan kana godhan kuni warreen waan kana godhan kuni kanan godhanii haala yerootiin da'eeffatanii taata yerootiin da'eeffatanii nama yakkuun quba namatti qabuun ni jira jechuudha. Ni jira jechuudha. Nama quba namatti qabu nama yakkusan taa'anii qoratanii dhugummaa dubbii kana adda baasuun immoo hanqaama beekumsuuti kan mootummaati. Kan mootummaati. Dhaloonni tasgabbaa'ee waan ofii gaggeeffachuu hin dandeenye akkuma akka amantii kamittuu amantiin heera biyya kanatti irratti wal qixa jechuudha. Akkuma nama kamiyyuu akkuma amantaa kamiyyuu iddoon ijubaa yookaan awwaalichaa iddoon itti galma ijaarannee dhaloota itti barsiisnu waa kennamu jennee alaa iddoo garaagaraatti immoo galfannaa golee Oromiyaa guututti warri nu kennan jiru warri amantiin keessan amantiin waaqeffannaa kun amantii sirriidha amantii ganamaatu deebi'ee mana hidhaa keessatti illee mana adabaa mana sirreessaa keessatti illee mana amantii kana muusaa kadhaa warra jedhanii nu gaafatan jiru. Maaliif dhaloota fayyaalessa ta'e oomishaa jira waan ta'eef warroon akkasii haa galatumanii warra iddoo nu kennan warra iddoo awwaalcha nu kennan ni jiru warri immoo akkuma waan tokko tokko da'oo godhatanii dura raayiru jiru. Isaanumaaf ergaa dhaamaa jirra jechuudha. Kanaaf haalli kun akkuma heera biyya kanaatti yoo deeme malee xiqqoo shakkii adda addaa keessa nama galcha. Namni akkamitti nama galma ganda isaa keessa jiru hordoftoota galma sanii achitti hordofu osoo beekuu akkasuma shakkii hojii biraa hojjechuu dadhabe yookaan immoo hojii biraa yoo dhabe kana sirriitti ilaalanii dubbii kana ija kana noo ilaalan malee nullee akka hordoftoota nuti waaqeffannaa tokkootii fi akka nama gahee qabu tokkotti baay'ee nama keessaa jira. Akka waliigalaatti irra wanti deemnee dubbannu sochii deemnee ijaaruu galmoota amantaa waaqeffannaa keessatti waan tokko haga beeksisuutti haga lafa qabatutti wallaalummaarra waan reefu ka'aa jirurra ilaalcha maalummaa Oromoo wal bulguu godhaniiti Oromoo rogaa wal ga'e waan nama nyaatu godhaniiti seexana godhaniiti himamaa ture jecha himamaa ture ilaalchota kana waan ture namarra laa qaama kamirrayyuu ilaallu oobsi barbaachisaadha. Oobsan galmoota keenya deeffannaa jennee kaayyoo argisaa ture jechuudha.
akka waliigalaatitti galmi godina Oromiyaa bal'oo sana keessa jira jechuudha. Waan sajaabu yeroo ammaa bara galmoota 128tu lafa mootummaadhaan argatee jira jechuudha. Oromiyaa jechuudha. Kaaree 10,000 kaaree 15,000 Oromiyaa keessaa argatee hojii miti waaqeffannaa gaggeessaa jira jechuudha. Haqummaa fi nagummaa maalummaa waaqeffannaa sochii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa qaamni haqattaman nagaataman yeroo irraa kanan beeku gateetti keenya jabeeffannee baannee hawwachiifnu jechuun gaaffii biraa gadi nama galchate garraamummaa adda addaa jira. Haqummaa qabu maaliif aanaa fi magaalaan galma amantii waaqeffannaa irra jira. Qaamni nageenyaa haa ta'u bulchiinsa biyyaatis haa ta'u sirriitti beekuu jira. Obboleewwan isaaniiti ijoollee isaanii fa'a gaggeessitoota akka isaanii fa'a qaama hunda keessa jiraa jira waaqeffannaa. Maaliif gaaffii jedhu waaqeffattoota baay'ee keessatti deeggartoota waaqeffannaa kana keessatti gaaffii uumaa jira jira. Maaliif waaqeffattoonni har'a hidhamu? Sochii waaqeffannaa maaliif daangeffama? Galma amantii waaqeffannaa maaliif ulfina dhabu? Har'a kaleessa hoggaa akka barbaadanitti jecha barbaadan hin jedhan sirnoonni darban Oromoo haqa Oromoo wallaaluudhaan beekanis balleessuudhaaf duudhaa Oromoo, aadaa Oromoo, safuu Oromoo, namoota Oromoo, heera Oromoo, eenyummaa Oromoo dhabamsiisuudhaan waan hojjetamaa ture otoo beekamu maalummaa Oromoo odoo beekin miti. Odoo beekanuu akka Oromoon hin baranne akka waliin keenya ulamaa ture. Sirna santu caccabee dhufee caccabaa waan dhufeef amantii jennee mogaa ol ijaaramnu Oromoon aadaa malee amantii hin qabaa ture jecha hin qabaa hojjetaa ture miidhe hin qabaa hojjetaa ture. Amantiin barnoota hin qabne kitaaba hin qabne kiloo kitaaba barnoota isaa kennu. Erga barnoota qabaate waaqeffataa ta'uun of ta'u jennee takka jennee boqonnaa tokko jennee barataa ture. Qaamni hedduun hubatee jecha. Har'a hoo waaqeffattoota kana wallaallame moo? Amantii kana wallaallame moo? Galmi lafa qabu bulchiinsi magaalaa fi aanaa lafa kennee fi oduu galma kiraa keessaa oduu hin taane galma isaa ijaarratee oduu jiru maaliif sakatta'ama? Maaliif torbanitti yeroo lama yeroo sadii waaqeffattoonni keessaa hidhama? Maaliif galmi irratti qollofamee kana akkamitti waan kana laaltan maaltu sitti dhagama? Akka nama waaqeffannaa kana deebisee ijaaraa jirutti fi akka bu'uureessaa dhaabbata kanaatti. Kun baay'ee nama ajaa'ibas nama gaddisiisallee wanni isaa dubbannu jechaadha. Rakkoon tanaan dura ture dhuguma namni hubannoo qabuun sirriidha. Hubannoo dhabuurraa namoonni waan akkasii raawwatan jechuun sirriidha. Akka dhaabbataatti oduu hundaa'in duraayyuu galmootuma dhuunfaa dhaabamee yuunivarsiitota irratti iddoon adda addaatti sochiin amantii waaqeffannaa kun godhamaa ture. Amantiin kun deebi'ee akka ijaaramu beektaa godhamaa ture. Sochii san keessattuu waan kun amantii ta'uusaa uummanni erga hubatee mootummaanis erga hubatee beekamtii kenna. Hubatee kenne malee akka namaan miti laaleeti hubateeti qaamni ogummaa qabu qoratee dhugaa waan kanaa haga bakka jiru sanitti gadi bu'ee hubateeti dhuguma wanni kun dhimma amantiiti beekamtii gara kenna. Kanaaf amantii waaqeffannaa yooguma namni illee beekamtii waraqaa sii kennullee baatee ati akka nama tokkootti akka heerri biyya keenyaa jedhuttis akka heerri addunyaa jedhuttis oduu amantii waaqeffannaa kunuyyuu amantii jirra ta'e oduu uummattee illee nama waan nama miidhu argitee waan hawaasa irratti balaan geessu yoo ta'e yoo amantii kiyyattee har'a uummattee illee itti socho'uudhaaf mirga qabdaa akka nama tokkootti kana beeku mirga qabdaa jechuudha. Waan akka amma reefu inni jedhe san waan uummanni hundi beeku Oromoo waaqeffataa uummanni kuush waaqeffataa aadaa ofii qabu maal ofii qaba jee bakka hundatti dubbatu deebi'ee waan kana dhugaa hojiidhaaf laalleessu argina. Inni kun wantoota sadan tokkorraa madda. Tokko jibbatu jira jechuudha. Jibbi kun maalirraa maddaa?
biyya keenya kanatti namni tokko waan isaa malee waan ofii isaatiif adeemsifatu malee namni biraa akkasii biratti waan tokko hojjetatu hin barbaadu. Ana malee jiraatee. Ana malee waan ati gootu san gonkumaa namichi kun maal godhine wanni isaa kun nu fayyadina kiyya kanarra wayyaa dhawuyyee guraa usti qabee si dhaggeeffatu. Kan keessan jibbuu achi maal dubbata namni kun dubbiin dubbatu sun dhugaadhaa. Barnoonni barsiisuu dubbata jedhu kun gaariidha jedhanii si dhaggeeffatanii deebisii kennu ta'e akkanumatti sumaa kan ani akkana hojjette kan isaa san ergan dubbatiin yookaan waan isaa san keessaa sagantaa inni lafa kaawwatan keessaa ati baanan si dhume jechuudha. Warra akkasitti yaadu jira jibba jechuudha malee duuchumatti jibbata malee miidhaa amantii kun isarraan ga'eeti miti. Maal ta'uu godhatee nama jibbaa kiyya san malee kiyya kan jalatti garuu qabda jedhee achirraa dhaabbatee si jibba. Maqaa adda addaatti maxxansu kiyya malee saniif maqaa biraa sitti godhaa jechuudha. Ati waaqeffataa ta'uu hin dandeessu waaqeffataa jiraachuu hin danda'u gaariitti ati si falmataa. Salphiseeti waa'ee si jibbuu salphisee amantuu waaqeffannaa kun hin barbaachisu amantii kun si jechuu dhiiseeti inni isaan asitti sirbanii nu jeeqan isaan waan akkasii godhan isaan siyaasa akkasii gaggeessan maal si jedhu jechuudha. Gariin isaanii wallaalummaanis hin jirti. Warri wallaalummaa kuni maali isaanii yookaan itti warri wallaalaa hojjennu kuni maalidha? Gonkuma amantiilee amma tanaan dura jiran kanaan ala wanni biraa hubaa fedhii isaanii balleessa warra jaan yaadanis itti baddii. Akkuma waan agartee karaa malli wayiitti deemaniiti duubatti nu deebisuu biyya. Duubatti deemnaa qaroomina irraa duubatti nu deebisaa jirtanii. Wanni inni ofiisaatiin waan tokko tolfatee jiraatu miti. Inni kun namni akkana duubatti na deebisan jedhu kuni meeshuma chaayinaan oomishiteetti itti fayyadama. Faashinuma namni biraa hojjetee ofitti jiraata. Haasawuma namni biraa bakka biraatti irraa itti gadi lakkisu isuma sanii bobba'ee gala. Wanni duubatti isa deebisuu jiraata waan isaatitti deebi. Hoo jedhanii duubatti na deebiftan jechuudhaan jibba godhee duubatti hafummaa godhee ol adda addaa sirratti oofaa jechuudha namoonni akkasitti illee. Isaan sunillee amantii karaa balaadha jechuudha. Gariin isaanii immoo yeroo hundumaa Oromoo ta'ee namni ogaa ol ga'ee siyaasa hojjeta jedhee nama yaadu jira. Ati diinagdeetis ol ga'ee warra foobiyaa ta'e foobiyaa Oromoo wal qaban. Yeroo barbaadde diinagdeetis ol ga'ee hawaasummaadhaafis ol ga'ee ogummaa adda addaa tokko walumaa biyya tajaajilu tokkotti ol ga'ee isaan sun yeroo ati ol geessee argan siyaasaa faallaa mootummaatii jedhanii subatu. Ani faallaa mootummaatii miti jettee ogaatti dubbattillee si amanuu hin danda'an. Maaliif jalqabumaa waggaa si shakkanii shakkiin isaanii namummaa keetirraa kaaniiti malee hojii keetiin miti qaba. Jibbisarraa kaanii namummaa keetirraa kaaniiti ati abalu gosa akkasiiti. Jaanii maalicha eenyummaa keetis si jibba waan ta'eef hojii keetis si jibbine waan ta'eef namoonni akkasii si oomisha subachuu danda'an. Kanaaf akka fudhatan. Ati kan keessatti fudhatanii si hubatanii aboo barnoota akkasii kan barsiisa. Barnootni amantii kiyyaa kana mee gattaa'ii baradhoo jettee dura ati wal ga'uun kanuma jedhee murteessee bitee jira waan ta'eef haadha feetee ittiin ta'e dibbee gurratti dhaantee ittiin ta'e namoonni akkasii hin dhagaan. Isaan kun rakkoodha jechuudha. Akkamitti akka hubachiin dhumee isa kana kaa dhalootumti yookaan jenereeshiniitumti deemaa dhufee irra darbuu danda'a jechuudha. Warri karaa kanaan dhufu kun immoo daboo baay'ee baafatee sitti dhufa. Daboo baay'ee baafatee dhufa. Daboon inni baafatu eenyudha? Warra amantii daboo baafatee sitti dhufa. Maqaa sabaa godhatee daboo sabaa sanii sitti dhufa. Warra akkanaa kanatu galma keenyafillee kabajaa dhabee galma waggaa 6 waggaa 7 achuma taa'ee barsiisaa ture. Waamee hojjetaa ture. Mootummaan illee beeku. Galmoota gargaarsaa godhan namootuma achi dhalatan namootuma achi guddatan kan amantii san geggeessan amanuu dadhabanii turbanitti si'a lama galma keenya seenanii deemanii jechuudha akka barbaadanitti. Afatan ofanne yookaan irra deemanii caamnaqaan galma nuti kophee baafannee seenu kun. Galma nuti kan uummata jennee ulfaadha jennee ulfina irraa arganna milkaa'ina irraa arganna jennu kana kabajaan qabaniif jechuudha. Bataskaana seenee akkasii godhu namni. Charchii seenee akkasii godhu. Naamusaan gaafata. Naamusaan gaafateeti nam fattashaa jedhee xalayaa qabatee sitti dhufa. Adeemsa seera biyyi qabdu. Warri adabateetuma sa'aatuma barbaade akkuma barbaadeetti dhugumaan dhiitee miseensota kana yoo barbaade barbaadu meeshaa asii gurgurateetuma akka barbaadeetti malee itti gaggatu kuni tutti alachi keessatti amantiin kun as keessa dhaabbachuu hin qabu. Jiraachuu hin qabu jedhamee karoora karoorfamee socho'u yookaan immoo garee wayii kan
kan mootummaanis hin beekne kan nullee hin beekne wayii waan jiru sitti fakkaataa jechuudha. Adda ta'e. Fakkeenyaaf bara 2013 kana keessa fakkeenyaaf dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa irraa fulbaana keessa guyyaa tokkotti waaqeffattoota 297 ta'e gaggeessitoota sadarkaa dhaabbataatii giddugala barsiisota sadarkaa biyyaatti gaggeessaa jiran nama 297 guyyaa tokkotti qaban jechuudha. Jaarmiyaa tokkorraa beeku. Hojii gaggeessaa dhaabbataa irraa ga'e tokko waan sun qaamni dhimmi ilaallatu wajjin marii godhamee guyyoota 2-3 keessatti gadi lakkifame jechuudha. Isa kana hoggaa ilaaltu hayyeessa innaadhuma. Quba namni adda adda waan kanatti qabuudhaan kan ka'e malee waan kun namni biraa hin qabu jechuudhaan qulqullummaan yeroo ilaalee jira jechuudha. Fakkeenyaaf eebila keessa Salaalee waaqeffattoota 63 sadarkaa mana maree giddugala kaabaa Salaaleetti wiirtuu Salaaleetti kurmaana sadeeffaa irra jiranuu bakka tokkotti qabaman jechuudha. Galma tokkotti. Galma beekamu. Galma bal'aa wal beekaaf ta'u. Galma lafa mootummaan kenna irratti qabaman jechuudha. Hoggaa qabaman hoo ishakkinee nama wajjin oolanii bulan dhaloota akkanatti wal beekamanii wal shakkuu jechuun jaarraa irraa keessa guyyaa irraa keessa maal sitti dhagame amma hoggaa Salaalee waaqeffattoonni ammas hidhaman galmi kun sa'a 8tti qabaman galmi kun ganama sa'a 2tti qabaman sa'aatii 4tti qabaman galmi duwwaa bule balbala illee hin cufne hoggaa jedhanii hoggaa dhageechuu akka nama tokkoottis akka gaggeessaa waaqeffannaa tokkottis immoo maal sitti dhagahama amma sirraa isaan biyyatti illee maaltu dhagahamee dhabee kun akkuma amma abbaan galaanaa jedhe baay'ee nama gaddisiisudha. Yaaduu bira dabarree amma bakka itti gaafii adda addaa keessa galchuudha jechuudha. Giddugala kaabaa galmoota baay'ee qaba. Mootummaan sirriitti quba qaba. Lafa sajjanii irra iddoo hundatti iddoo garaagaraatti horeewwan manneen amantaa keessatti dura bu'uun naannoo san jira waayyileen galmootaa nageenya irrattis haa ta'u waan kamii irratti iyyuu iddoo irreechaa deebisanii ijaaruu irratti jila adda addaa irratti reeffannaa bakka itti addaan jettee ture waggaa 100 addaan jettee ture waggaa 30 addaan jettee ture deebisanii ijaaruu irratti illee waaqeffattoota wajjin jechuudha waliin argiteetu beekamaa kan ture. Kana qaamni naannoo san jiru qaamni safuu fi duudhaa uummataa deebisaa san jira. Namni achitti dhaqee hordoftoota amantii waaqeffannaa ta'ee miseensa galma sanii ta'ee amantii kana gaggeessu immoo nama naannoo sanii ilma eessumaa, ilma isaa, ilma poolisii, ilma kumaandaraa, ijoolluma hojjettoota faana. Wanti biraan jiru. Wanti samii dhabaa hin jiru, wanti samii dhaboo hin jiru, wanti lafa ol ba'aa hin jiru. Dubbiin ishii waatu jira gara sanii waan nus kaabetu jira. Biyya kana keessatti amma Itoophiyaan biyya kiristaanaatti bakka jedhamutti illee jira. Biyya kiristaanaatti bakka jedhamu jira. Kiristaana qofaa miti amantiin jiru amantii baay'eetu jira biyya kana. Ajajamtu biyyi kun awwaliiniti. Sabalammoota biyya kanarra jiraataniiti malee kan amantiiti miti. Amantiin namni kamiyyuu akkamitti waaqa ofiitiin akka wal arguu kalaqa qeela. Amantiin hojii harka namaati. Ijannaan jechuudha. Lakki amantiin kun wasitti babal'ate godina Salaalee kanatti yoo dhufe uummata kanatu jalaa gara isaaniitti dhaqaa warra jedhee of shakkisu jechuudha. Warri kun yeroo haalli biyyattii tasgabbii qabu yeroo nagaan jiru tafkii fudhatan haala eeggatu haala wajjin deemu waan gara biraatti ta'u
rakkoo wayii biyyattuu uumamtu garanatti fiduu barbaadu. Waan akkasitti shakkinee kanaaf shakkinee eeruu akkasitti nuu kennamee horee dhaabbata irraa bu'ee horee ijaaramee hanga gadi bu'amee bulchaa gandaa, bulchaa aanaa, qajeelcha poolisii godinaa, kan magaalaa, kan aanaa, kan buufataa dubbifamee namni hin hubatu. Walqixa hubachuu habaatan namichi keessaa jiraatu malee lakkii nagaadhaa maaliin shakkiitu jedha. Rakkoon qabu. Galma saniif baay'inaan kan kenne mootummaadha. Dhalootummaatu itti qaramaa jira. Dhaloota kan hubachuu dadhabaniif warra nurra goruu didan, warra taa'aa jiran komadha malee warra wallaalummaan akkana baay'ee komadha. Haqummaan odoo beekamu odoo mootummaan biyya kana keessatti akkatti beeku osoo wanni itti jirtan gaariidha dhaloota qaraa jedhanii iddoo adda addaatti fiidbaakiin wanna adda addaa kennamaa jiru, lafti nu kennamaa jiru haala taatee takka daba godhatanii nu yakkuudhaaf warri nu dibban waan akka ammasee jedhamisan warra kana godhan dhaabuu dadhabu kuni qaama mootummaa keessatti hin jiru. Qaama mootummaa keessa baay'inaan galgala dhaqanii fuudhu ganama hin gadhiisu. Torbee lama tursiisanii hin gadhiisu. Kun gaafa shororkeessanii sodaachisanii namni waaqeffata cimaa akka kanaa hin baranne akka sodaatu gara waaqeffannaa kana akka dhufu akka sodaatee akka dammaqu akka galgala galma dhaqee barnoota galgalaa ibsuudhaan sagantaa bultii kan geggeessine hiikuudhaa jechuudha. Kama waan biraa qabu. Ergamni isaa kana. Ergamni guddaa isaa kana jechuudha. Kanaayyuu waggaa kan akkamitti turreedha. Soddoman uumaa baay'eetu qabna. Kudhanii gorsitaa, kudhanii obsitaa, kudhanii dhoksita. Heera garaagaraa ittiin hawaasa wajjin jiraachuu danda'u addunyaa kana dhala namaa wajjin bineensa wajjin illee maal wajjin illee jiraachuu danda'u lafaa qaba jechuudha. Kanaa sadarkaa kan jiru ammallee galuutti jiru. Obsuun, gorsuun, dhoksuun, dheeraa, jala wallobuu, gabaabaa irraa utaaluu waanuma jiru. Kanatti jira. Ammas borus qaamni gadi taa'ee akkuma amantii biraatti ilaalcha heerri mootummaa kaasanitti dhiyeeffatee heerri mootummaa biyya kanaa maal jedha eeyyuu heera kanaan deemaa jiru jedhee yoo naanneeffatee walqixxummaan amantaa biyya kanatti kabajamee walqixxummaan sabaallee kabajamee mirgi kamiyyuu kabajamee yoo deemame malee shakkii keessa nama galcha jechuudha. Kan Oromoo maal qofaatti keenya maal waan amantii waaqeffannaa amantii gurraacha ganamaa amantii kuushii jennee waan kaaneef yakka ta'e amantiin amantii. Kalee yakkaatoo malee har'a eeran deebise. Galanni qabsaa'ota kalee lubbuutti dabarsaniif haa ta'u har'a eeran galmaa'ee jira jecha waaqeffannaa jira. Maaltu kun injifannoo guddaa taateewwan adda addaa ammallee dhaloota keenya galma keessaa hidhameedha gaaffii tokko malee qorannaa tokko malee kana balleessitee malee taa'u jiraachaa galma tulluu dalgee keessaa amma qabamanii dhaloonni 11 galma tulluu guddaa ta'e kan keessa mana nafoo maaliif akka hidhamanii maaliif akka qabaman kan hin beekne mana jiran jecha meeqa waliigalaatti taatee kana dhugaa agartu miira akkamitti sitti dhaga'ama hawaasa bal'aa keessatti dhugaa barnoota kennitanillee maaltu dhaga'ama maaltu jedhamaa jira meeqa waliigalaatti bakka tana abbaan galaana. Baay'ee gaarii beektaa baay'ee dubbanne wanni asirratti yeroo baay'ee si aarsu beektaa akka mootummaatitti mootummaan seera jiru kabachiisuudhaaf nageenya uummataa eeguudhaaf mirgallee qaba dirqamallee qabu akka mootummaatitti jechuudha. Saala keessatti amma wanni baay'ee si aarsu maal akka ta'e beektaa hoggaanonni galmatti wal gahee namatti ol seenanii nama qaban. Galma Kaafetti kuna wajumaan kaafetti hoggaanonni buna dhugusuma wajjin dhuganiiti galmarraa hajaa qabu. Hajaan isaanii guddoo galma saniitti wal gahuu namoota sanii hanqisu. Kuni karoorfamee socho'amudha saala keessatti. Ifaan ifatti waan beekamu jechuudha namni hundi hin beeku. kan hojjetu kunillee humpeenni qaama ergama qabu hojjetaa jira. Qaamni ergama qabu ni jira. Akka galmi amantii waaqeffannaa kun badu kan barbaadu. Gongo kaayeffatee qaama hojjetu jira. Hin mul'ata kaayina bitanii qabda.
Maal dhaabtamee isaanii? Kun sirrii miti. Fakkeenya jechuudha. Nagaa eeguu barbaada. Nagaa barbaadnaa miti. Warri sunis qaamni sunis qaama nageenya miti. Nus hoggaa nagaa jiraate kan nuti ta'e ta'u hawaasa keessatti taa'ee barata. Nusi nagaan akka naannoo sanitti eegamu nagaa ni feena jechuudha. Nagaa hoggaa jiraate namoonni sun wal ga'ee dhaloonni sun wal ga'ee barnoota sana itti baratala. Waan nagaan jiru fakkii dhaqa malee nagaan jira taa'anii isa jira. Bakka isaan galma sana seenu jechuudha. Nagaa kana eegsisuu wayyaa dubbiin yoo nagaa kana eegsisuun barbaachise yookaan rakkinni adda addaa hin jiraan barbaachise dhaabbanni keenya caasaa qaba. Caasaa of danda'e qaba. Dhaabbanni akka sadarkaa dhaabbatanitti hojii gaggeessitoota qaba. Giddugaloota jira. Wurtuutu jira. Konyaatu jira. Galmatu jira. Caasaan kun hundisaa hojii biraan qabu hojii amantii waaqeffannaa jira. Caasaa kana wajjin dubbatamee rakkina jiru furuun ni danda'ama. Galma keenya keessatti nuti wanni barbaannu barnoota amantii waaqeffannaa. Galmis kan dhaabbateef kanaaf. Uumaa isaa galateeffachuu, ayyaantummaa isaa kadhachuu. Kanaa achi galmis hojii biraan qabu. Kanuma galmi qabu. Amantii kana warri waaqeffataa kun akka isaan ilaalan kanatti miti. Wasalphaa godhee ilaala. Jiruu isaa lubbuu isaa kan godhee ilaala. Kanaaf wanni hoggaa hidhanis tole jedhee tokko kanatti nama jala gajjee deemuuf. Oduu akka tokko qabaatee wanni inni akkasitti rakkatuuf kanaaf. Egalee waan amantii isaa taa'ee jaalatuuf. Waan immoo seera biyya kanaatti illee kabajuuf. Waan akka nama tokkootti naamusa amantii kanaatti illee baratee amantii kana illee guddisuudhaaf qophii ta'e hawaasni kun bara kanatti gargara ganama wantoonni akka isa hoggaa irratti raawwatamu callisu. Jecha badaallee namatti deebisuu jecha waaqeffatan. Kana qofaa miti. Warri qaama mootummaa kun shakkile jedhaa miti. Mootummaan harka bal'aa qaba. Qaama mootummaa keessa warri nuti waaqeffatan baay'eetu jira. Dhufeetoo galma isa keessa taa'ee barachuu ni danda'a sa'aatii barbaadetti. Kachuu maraatamas. Taa'ee barnoota barachuu ni danda'a. Hin jiru maal hooggantoonni achi keessa jiran hojjettoonni mootummaa kan barsiisota ta'an jiru. Galma keessa isaanis gamaatti jiru malee wal waaqeffataa ta'aniif. Jiru bari. Sanirraa dabreetuma karaa ittiin waasan to'atanii galma keenya utuu qabne ta'u walii galuu dandeenyu jiraatu. Deemee yoo waan nageenyaa ta'e nuti fakkeenyaaf waaqeffataan maaliif qabamaa maa shakkamu jennu? Jennu waaqeffataan nama miti. Waaqeffataan siyaasa keessa galuu hin danda'u jennu. Maaliif fedhii adda addaa qaba namni. Nuti galma san keessatti wanni namni galma san keessa seenu siyaasa garaagaraa hordofuu danda'a. Siyaasa namni hordofu. Ilaalcha siyaasa namaa saaxiletti miti. Miseensa galmaa kan ta'u ulaagaa amantii waaqeffannaa guutuu qabu jira. Isa san nuti nama san safartuun keenya galma san keessa yeroo jiru. Galma san keessatti karraa ol namni tokko dhimma amantii waaqeffannaatiin ala sochii achi keessatti nama godhoo jedhu. Nam barsiifadha ogaa jedhu hin eeyyamu. Gadi ba'ee hawaasa bal'aatti makamu. Hawaasa bal'aa hojii namni akkuma ta'e ammas qaama siyaasa biyya kana keessatti socho'u kana amantiin qabee jira. Hin jiru hunduu siyaasa garaagaraa hordofaa siyaasa amantii tokko qabaachuu danda'a. Karaa kanaan yoo waaqeffataan tokko shakkamee waan tokkoon shakkame isaayyuu adeemsa seera qabuun isaayyuu yoo shakkaniyyuu waaqeffataa waan ta'eef shakkamuu qabu. Jala mure waaqeffataa waan ta'eef osoo hin ta'in gochaan isaa nagaa qabatamaadhaan waan nageenya jeeqoo ta'e waan seera cabsoo ta'e shakkamee baree keessatti korbaatatti mootummaan qabatee karaa seeratti qulqulleeffatee tarkaanfii sana sirriidha akka kanaa jechuu danda'a. Akka hawaasummaatti hawaasa keenya keessa jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu adeemsi amma godhamaa jiru kun dogongoraa akkaataa amma dubbanne kana sirraa'uu qaba. Bifa kanaan hubatamuu qaba. Yeroo hunda irra deddeebiinee akkuma weedduu gowwaa jaarsanii wanni tokko akkanumatti rakkinni waaqeffataan yeroo hunda rakkina qaba jedhanii yaaduun isaanii illee cubbuu. Cubbuu guddaatu galma waaqeffannaa irratti hojjetamaa jiru akkasatti. Waan waaqni kun jaalladhe, waan lafti kun hin jaalladhe, waan dhaloonni illee akka dhalootatti itti ilaale abaaree gubatee garaan isaa gubatee waan isaa san irratti akka malee miidhamu. Waan argitee hawaasa illee mootummaatti illee mufachiisutu godhamaa jira. Kanaafuu kun dogongoraa. Sirraa'uu qabaa. Warri immoo amantii kana balleessine jedhanii yaadannoo jiraatanii. Dhimma amantii waaqeffannaa. Waggaa 200 waggaa meeqa rakkinoota meeqa keessa dabalee as ga'e har'a kamti badde har'a sadarkaa amma jiru kanatti sadarkaa addunyaa keessatti asii nuti galma biyya Awurooppaatii fi biyya Arabaa keessaa qabnutti. Hambadeen kaamalee ammatti hin badu namni kan yaadu yoo jiraate kasaare malee
yookaan akkuma amma jedhu kana kasaaraa biraa hawaasuma gidduu tuumee dhugaan kunis hin ba'a hin mul'ata. Haqa waaqeffataa kana waaqni illee gatu ayyaantummaa warra abbaa Oromooti illee hin gatu haqni uummata kanaa sun ni ba'a. Akka kanatti lafatti nafu akka namni irra deemaa jiru kanatti. Akka namni dhaquu barbaade galma kanallee kabajaa dhoorgee galma kaleessa alagaan warri biyya biraatii dhufe warri uummata Afrikaan ta'e biyya biraatii dhufe kabaja dhoorgee diige har'a immoo dhalootumti kun uummatumti kun keessumattuu namoota Oromoo ta'e tokko har'a kanatti salphisu kuni isaaniif illee gaarii miti jedha. Waaqeffannaan balleechine warra jiree amalas ture jira. Dhaloota haaraa kan amma arginu mallattoo naa ture baduu hin danda'u. Ani waan naa yaadu waaqeffannaa balleechine nama jedhee yaadu. Nama barge garba hidhiitirraa maangala waraabee fixa bishaan jedhee yaadu. Kanaan jettee umurii isaa guutuu hin danda'u. Hin dandeechu. Dabaan shiraan cubbuudhaan namni dhaloota haqaa abaarumoo abba tokkisaa irratti abaasa gurgurataa akka jiru beeku. Faayidaa dhuunfaa ofiitiif jecha waan ofiidhaa geggeeffatu ilaalee daba jire namarratti guree hoggaa nama miisisa jedhu. Abaasa ilmaan isaaniitti akka waan san ofiisaa akka lafarraa badu namni beeku. Ittiin amma waaqeffannaa jaalatu waan nama balleessuu barbaadu. Waaqeffannaa na barsiisa. Ilaalcha Oromooti, duudhaa Oromooti. Dhalootummaa dhala namaa haqni uummanni addunyaa kanaa walirraa qabu maali? Dhugaan gidduu jiru dhala namaa ta'uu keenya. Nama ta'uu keenya. Oromoo ta'e bara haqni wal jidduu qabnu Oromoo ta'uu keenya. Haqni Oromummaa caalu jidduu jiru jiru. Fedhu kiristaanaa ta'u, fedhu islaamaa ta'u, fedhu waaqeffataa ta'u. Eenyummaa tokko humna, sabummaa tokko humna. Warra hoggaa ana asii rukutu achi si adoolsu. Yoo achi rukutamte nama asii kufa. Namni akkatti beeku hubatu qabu. Siyaasa miti, amantii miti, laga miti. Nama taanee yaadu. Warroon akkatti jibbiinsa amantii kanaa qaban amantii keenya irra darbanii iyyuu jibbiinsa saba kanaa sabni akka Oromootti warra isaan jibbantu jira jechuudha. Waan maqaan isaa. Warreen kanatu qaamota garaagaraa dhuguma barsiisa jechuudha. Takkaan amantii waaqeffannaas, amantiin kiristaanaas, amantiin islaamas biyya kanarraa baduu hin danda'u. Abbaatti qaba waan ta'eef, abbaatti argina waan ta'eef. Amantii namaa balleessuu hin danda'u, namas balleessuu hin danda'u. Kanaaf takkaas jibbiinsa dhiisa namni nama jibbu nama hin dhaanu. Waan nu jibbitaniif, waan amantii kana jibbitaniif homaa gochuu hin dandeessanii jechuudha garaagarummaatti nuti. Deddeebi'anii galma keenya jeequun, waaqeffattoota fuudhanii hidhanii torbee lama, torbee sadi, guyyaa lama, guyyaa sadi bakki itti dhiifama gaafatanii gadhiisanii jiru, galatoomanii dhubbuma sanuu dafanii ilaalanii gadhiisuun immoo waan guddaadha. Hin darba, bara kun hin darba, kaleessatti darbe kunis hin darba. Kanuma godhanii jara kana addaa baafatanii dhaamsi kiyya jara kana kan biraa akkuma amantii kamiyyuu sagantaa garaagaraatu jiru. Galmi keenya sa'aatii 24 bana.
Pakistan,